YouTubein keenya namaan nu jala hatama yookaan hakta yookaan immoo neetu hatama jettanii yaaduun hafee jira. Akkasumas emailiin keessan namni nu jala hata yookaan haggodha jechuun hafee jira. Qophii keenya har'aa keessatti namni kamiyyuu YouTube yookaan emailii keenya akka nu jala hin hatne yookaan haki hin goone akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Namoonni baay'een YouTubein keessan isin jala hatame beektu ta'a. Akkanumas namoonni baay'een nu jala hakta yookaan ni to'atama jettanii yaaduu dandeessu mala. Kanaaf furmaata isiniif ta'a jedhee kan qabadhe viidiyoo kana keessa qabadhee isiniif dhufee jira. Dhaggeeffattoota kan koo hamma dhuma viidiyoo kanaatti yoo kan ilaaltan ta'e akkamitti YouTubein keessa yookaan email keessan protect gochuu yookaan hakaroota irraa akkamitti protect gochuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Nageenya isin daganne akkam jirtan dhaggeeffattoonni kabajamoo chaanaalii Soofumaraab bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu isin jecha ani mu'eedha. Channel kan ko Soofumar app irraa qophii keenya har'aa keessatti akkuma mata duree irratti ibsuuf yaalatti YouTube keenya yookaan immoo email keenya akka namni nu jalaa hin hatne yookaan haakiin goone akkamitti gochuu dandeenya waan jedhu qabadhee dhufeera. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na faana turaadha. Warroonni chaanaalii barsiisaa ta'e kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification fuulduratti isinii dhufte mallattoo notification sanillee tuquudhaan all irra godhaadha. Yeroo hundayyuu viidiyoo haarawaa yeroo gad lakkisu akka mallattoo notificationitiin yookaan beeksisaatiin isin gahuu gochuu ni dandeessu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kanas like gochuudhaan eegalaadha. Viidiyoon kun baay'ee isin qarqara jedhee waan yaadeef namoota beektaniif hundaaf shirshir gochuu hin dagatinaadha isiniin jedha. YouTube keenya yookaan email keenya hattuu irraa baraaruudhaaf 2 step verification code itti fayyadamuu qabdu jechaadha. YouTubein yeroo baay'ee yoo 2 step verification code kanatti hin fayyadamin akkuma screen irratti argaa jirtan beeksisa yookaan notification kan YouTube fi email keessanii irratti message isiniif erga jechuudha. Sababni isaas email keessan salphamatti hatamuu waan maluuf of eeggannoo akka gootaniif jechuudha. Akkuma amma screen irratti argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo barreeffama gubbaarra kanatti jiru riskii baay'ee cimaa ta'e fudhachuudhaaf 2 step verification irratti akka fayyadamtan isin ajaja jechaadha. Kana jechuun email kan keessan salphamatti namaan hatamuu danda'a yookaan haguudhamuu danda'a waan ta'eef protect akka isin jalaan taane yookaan akka isin jalaan hin hatamne 2 step verification code kanatti fayyadamaa isin jedha jechaadha. Egaa 2 step verification code kana YouTubein keenya yookaan emailin keenya yoo qabaate faayidaan isaa akka tasaa namni YouTube keenya hack godhe yookaan nu to'ataa jira yoo ta'e message nu gaha jechaadha. Karaa email keenyaatiinis akkanumallee karaa YouTube keenyaatiin illee nu gaha namni isin hataa jira yookaan hack isin gochaa jira namni kun isin immoo isin miti kan jedhu message isin gaha jechaadha. Message kana ilaaltanii isin yoo ta'e isin jechaadha bilbila biraatiin yookaan seentan ta'e jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wayinum device biraatiin yookaan seentan ta'e akkanumallee isin yoo hin ta'in immoo anaa miti waan jedhu deebistanii nama sanillee ofirraa sign out akka gootanidha jechaadha. Isin fayyadu mallattoon beeksisaa yookaan notification bilbila keessan irratti waan ergamuuf jechaadha. Egaa 2 step verification code kana akkamitti itti fayyadamuu dandeenya waan jedhu tokko tokkoon isinitti agarsiisaa. Dhaggeeffattoota kan koo na hordofaadha. Ammas viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa isin jechuu barbaada. Jalqaba kan seentan Chrome keessan keessanii seentu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo Chrome keessan keessa erga seentanii booda tuqaa sadii kana ni tuqxanii desktop site isaa immoo akkuma kanaan dura akka kompiitara yookaan laptopii akka bilbila keenya itti fayyadamnuuf desktop site kana ni ibsitu. Erga ibsitanii geessatanii dhaggeeffattoota kan koo YouTube keessan keessanii seentu jechaadha. YouTube email kanan asirratti wanti beekuu qabdan YouTube keessan irratti email itti fayyadamtanidha kan 2 verification code kana gochuu qabdan jechaadha. Kanaaf YouTube keessan keessanii seentu. Profile picture kana okeettanii egaa itti aansuudhaan kan itti fayyadamtan jechaadha. Asirratti dhaggeeffattoota kan koo wanni gochuu barbaadnu 2 step verification code kanatti fayyadamuu barbaadna waan ta'eef asirratti bakkuma profile picture keessan kana jiratti manage your Google account isa jedhu jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo isa irratti okeettu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan isin dhufa jechaadha. Bifa kanaan yeroo isin dhufu amma kan seentan jechaadha. Eessaadha garanatti as dabartanii security isee jedhu jira jechaadha. Security kana keessa isin egaa security kana keessa yeroo seennu 2 step verification code kana waan fayyadameef asirratti argaa jirtan jechaadha. Mallattoon furtuu fakkaatu yookaan balbala ittiin cufan yookaan akkanumallee mallattoon qulfii fakkaatu kuni raajeffannoo keessa galtee jirti jechaadha. Bifa boora ta'een raajeffannoo keessa galtee jirti jechaadha. Kanaafiyyuu protect gochuudhaaf ani itti 2 step verification code kanatti fayyadamuu qabaa jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo dakana gabuutanii egaa asirratti 2 step verification code ka jedhu jira. Ofiidha jechaadha. Ittiin fayyadamnee jechaadha. Kanaafiyyuu bilbila kan koo protect gochuudhaaf yookaan hattuurraa eeguudhaaf 2 step verification code kana isa jedhu kanarratti okeettan.
Egaa garanatti isin fida erga garanatti isin fidee booda get started isee jedhutu jira. Get started jedhu. Step isa tokko tokkoon hordofaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa two step verification kanatti fayyadamuudhaaf ammas isin immoo isinii miti waan jedhu beekuudhaaf emailiin keessan jechaadha. Jalqaba emailii keessan irratti password itti fayyadamtan kan duraan itti fayyadamaa turtan san guutaa isin jedha. Sababni isaas two step verification koodii kan nu erguudhaaf password keessaniin isin immoo isinii miti kan jedhu beekuu barbaada jechaadha. Emailii keessan irratti Google accountiin. Kanaafiyyuu password keessanii guutan jechaadha. Password keessanii erga guutanii geessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo next ishee jedhu jira. Next ishee jedhu kana ni tuqxu jechaadha. Egaa next erga jettanii booda isin ta'uu keessan beekee jira jechaadha. Kanaafiyyuu password keessan save godhadhaa isiniin jedha. Save gochuu dandeessan jechaadha. Kanaafiyyuu egaa isin ta'uu beekamee jira jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo erga kana seennee booda show more option isa jedhu jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo show more option isa jedhu kanatti okeettu. Itaan suudhaan text message voice call dhaan immoo text message dhaan isin erga jira. Akkasumallee security key jira. Isin isa lammaffaarra jiru kana get codes by text message isa jedhu kana fudhatan jechaadha. Maaliif bilbila keessan irratti text message dhaan akka isin ergu jechaadha. Isa lammaffaa kanarra ni filattu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo step kanaan duratti jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo bilbilatti yoo kan hin fayyadamin yookaan email kan bantan bilbilaan ala yoo ta'e bilbila bakka amma bilbila kanarratti nu guutu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo warri guutan immoo akka kan koo kanatti save godhee isin fide jechaadha. Kan koo save godhee naa fide jira. Kanaafiyyuu amma carraa lama naa kenna. Text message koodii isin erga jechaadha. Koodii digitii 6 isin erganii koodii digitii 6 kana karaa kamiin isin erga ka jedhu jira. Text message fi phone call dha. Isinii bilbila isinii kennamoo message dhaan isinii erga jira. An message irra godheera message irra gootan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Erga kana gootanii next ishee jedhu jira. Next jettan. Ni eegdan jechaadha xiqqoodhaa fi digitii 6 qofaadha. Digitii 6 san isinii erga. Amma fakkeenyaaf nagahee jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Nagahee jira jechaadha. Kanaafiyyuu digitii san 6dha. Lakkoofsa sana osoo hin dogongoriin itti guuta jechaadha. Fakkeenyaaf hanga koodii kan koo guutaa jira isinis kan keessan ni guutan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Erga guutanii digitii 6 san jechaadha. Koodii isin ergamu san erga guutanii booda next kan jedhu jira. Next jettan jechaadha. Egaa akkuma argaa jirtan jechaadha right isinii godhee jira jechaadha. Amma argaartanii bilbila keessan irratti protectedha jechaadha. Two step verification kun galee jira jechaadha. Ammaan booda namni kamiyyuu bilbila keessan keessa galuu hin danda'u jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan itti fayyadamuudha. Emailii keessa isinii barreessa. It is worked jedha. Inni hojii eegalee jira. Hojii irra ooleera. Turn on two step verification code jedha. Kan amma duraan off ture two step verification kun on ta'ee jira jechaadha. Kanaafiyyuu protect ta'uun isaa carraan isaa baay'ee dhibbaadha. Kanas yeroo baay'ee namni yeroo hack isin godhuudhaaf maal jedhuudhaaf dhufu message isin gayaa jechaadha Google account irra. Kanaafiyyuu email keessan irraa jechaadha. Email keessan irra geessitanii namni akka isin godhu akkamitti beekuu dandeessan kan jedhu immoo isinitti agarsiisa jechaadha. Namni yoo akka tasaa isin to'ate yookaan hack isin godhe akkamitti beekuu dandeessanidha. Amma two step verification kana itti fayyadamtanii jirtan jechaadha. Kanaafiyyuu mee akkamitti akka seene right nu godheedha two step verification kana isinitti agarsiisu. Akkuma amma argaa jirtan jechaadha turn on is erga jettanii booda argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irratti verified ta'uu isaa isinitti agarsiisa jechaadha. Asirratti ammaan booda namni kamiyyuu protect gochuu hin danda'u. Bilbilli itti seentanillee asirratti isin filachiisa jechaadha. Akkuma duraatti isiniin jedhe inni Galaxy A31 dha jechaadha kan itti fayyadamu. Kanaafiyyuu A31 alatti namni kamiyyuu seenuu hin danda'u jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma argaa jirtan kana amma bilbilli kan koo baay'ee secure ta'ee jira jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan itti fayyadamtan jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo two step verification is on since guyyaallee isin barreessa har'a irraa jechaadha kan an jalqabee jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan amma immoo mee dhaggeeffattoota kan koo isa bara namni akkamitti yoo kan isin hack isin gochuudhaaf yaalii irra jiraate ta'e yookaan immoo isin hack isin godhee garuu password argachuu hin danda'ii yoo jiraate akkamitti beekuu dandeenya? Isaan isinitti agarsiisa. Profile picture keessan kanarratti okeettanii manage your account ka jedhu irratti okeettanii egaa bakkuma jalqabaa sanatti isin deebisa jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa akkuma argaa jirtan kana jechaadha security isa jedhu keessa seentanii egaa security inni jedhamu kana keessa yoo seentan two step verification code kun amma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo right ta'eedha jechaadha. Duratti on off ture amma on ta'ee jira jechaadha. Kanaafiyyuu protect goonee jirra jechaadha. Garuu akka tasaa namoonni baay'een yoo bilbila keessan keessa kan seenan tahee akkamitti beekuu dandeenyaadha?
Fakkeenyaaf anam argaa jirta your device ka jedhu kana dakanatti jechaadha gabuutanii security keessan kan your device ka jedhu keessatti Windows itti fayyadamee jira Galaxy A31 kan biraatti itti fayyadamee jira bilbiloonni lamaan gad aanan kanniin kan biraatti jechaadha kan ani itti fayyadamaa jirudha garuu Windows kana sinna anumatti itti fayyadama Galaxy A31 kanallee kan biraatti anumatti itti fayyadama jechaadha inni sirrii garuu isa right itti godhame kanaadha jechaadha dhaggeeffattoota gankoo garuu namoonni akkanatti yoo seenanii akkami balleessuu dandeenya waan jedhu mee email kan koo normal irratti isin agarsiisu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo egaa dhaggeeffattoota kan koo amma email kan koo kan YouTube kan koo kan amma irratti isin barsiisaa jiru kanaadha email kun jechaadha soofuma dhaappiidha egaa isa kana keessa wanni isinitti agarsiisuudhaaf dhufee fi namni protect yookaan yoo kan isin hatee jiraate al tokko namoonni baay'een maalidha si fakkaate namni hatee yoo isin hatu yookaan hakki isin godhu jalqaba irratti namni sun dhufee device keessan keessa taa'a jechaadha hammamitti yeroo isin password keessan jijjiirtan maal hojjettan isin eega jechaadha step keessan yookaan gaafitti isin dhufa jechaadha bilbilli kun keessanii moo keessanii miti ka jedhu isin dhufa akka tasaa isin dogongortanii ay bilbilli kun keenya yes I am in kan jedhu isin dhufa no or yes I am in ka jedhu isin dhufa step lama jechaadha akka tasaa dogongortanii nama san irratti yes I am in yoo kan jettan ta'e namni sun dhibbatti protect isin godha jechaadha yookaan isin to'ata jechaadha kanaafiyyuu isin namoonni akkasitti carraa akkasii qaban as keessa jiraachuusaa yeroo hundayyuu email keessan keessa seentanii yeroo hundayyuu dhaggeeffattoota kan koo clear gochuu qabdan jechaadha device inni itti fayyadamtan yookaan bilbilaan ta'uu danda'a laptopidhaan ta'uu danda'a kompiitaraan ta'uu danda'a kanaafiyyuu kan akkamitti fayyadamtanidha inni biroo dammoo akkaawuntii kanaan emailii kanaan browseroota adda addaa jiran fakkeenyaaf tuubadiin jira stream yardiin jira kan biroos jiran jechaadha akkaawuntiiwwan adda addaa kan online irratti hojii ittiin hojjetan isa kanarraallee protect of gochuun dirqama jechaadha maaliif akkaawuntiin kun protect ta'uu qaba keessattuu wanni an recommend isin godhu bilbila keessan irratti yeroo hundayyuu kan fayyadamuu qabdanii akkaawuntii kanaan yookaan emailii kanaan YouTube keessan qofa ta'uu qaba jechaadha fakkeenyaaf YouTube keessan yeroo itti fayyadamtanii tuubadiin rakkoon qabu dameema isaati waan ta'eef akkanumallee stream yardiidhaanillee liivii seenuudhaaf warroonni saatii osoo hin guutiin liivii ittiin seentan waan ta'eef rakkoon qabu kireetii gootan jechaadha akkaawuntii sanii waan biraa immoo akkaawuntiiwwan online irratti hojii ittiin hojjetan kan biroo garuu emailii isa biraatiin fayyadamuu qabdudha kan gorsa kan godha amma immoo namoonni yoo protect isin godhanii eessa seenuu akkamitti ofirraa remove gochuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa egaa akka security keessa yeroo seentan akkuma duratti isin jedhe step duratti ittiin seentan jechaadha manage your account kan jedhu keessa irratti tuqxanii ergasii immoo security kan jedhu keessa seentanii email kan kootiif waan inni dhiphadhuu fi kan asirratti isin agarsiisuudhaaf yaale maaliif namoonni gaariin akkuma jiran namoonni badaanillee baay'ee waan jiraniif kana secure gochuudhaaf jechaadha kan isinitti agarsiisuu dhabee fi dakana yeroo dhuftanii your device isi jedhu jira your device jechuun bilbila isin ittiin fayyadamtanidha kan isinitti agarsiisu bilbila lama sadii illee ta'uu danda'a laptopii adda addaatiin email keessan bilbila adda addaatti fayyadamuu dandeessan jechaadha emailii san jechaadha kanaafiyyuu bilbila keessan asirratti isin galmeessaa jechaadha fakkeenyaaf ani Galaxy A31 fi Galaxy G2 core itti nan fayyadama sirriidha jechaadha device kan lamaan itti nan fayyadama so laptopis yoo kan itti fayyadamtan ta'e isinii agarsiisa kan biraas jechaadha egaa kanaafiyyuu yoo kan ofirraa keessan hin ta'in kan biraa yoo jiraate asirratti isinii barreessaa jechaadha your device isa jedhu kana jalatti isinii barreessaa isin dubbistanii kamtu kiyyaa miti ka jedhu isintu beeka waan ta'eef kanaaf kan keessan kan ta'in ni balleessu fakkeenyaaf Galaxy G2 koodiin kun kan kootii miti jedhee yoo yaade akkamitti ofirraa baasa kan jedhuu fi isuma irratti okeettanii bilbiloon san irratti okeettin jechaadha bilbiloonni lamaan kunniin kan ani ittiin seenedha inni jalqabaa inni kun kan koodha raayitii qaba argaa jirtan jechaadha Galaxy A31 inni jedhamu kun Galaxy G2 koodiin kun isa biraati jechaadha kan biraati bilbila biraa irratti kan ani itti fayyadamudha isuma kan koodha garuu baasuu yoo barbaade maal gootanii asirratti more detail ishee jedhu jira ishee okeettan ergasii ofirraa nama kan ari'uu barbaadna yookaan namni kun nu hakka gochuudhaaf dhufe yoo ta'e sign out ishee jedhu kan inni tuqxanii sign out gootan jechaadha isinirraa akka baduu gootan jechaadha namni kun isin haggochuu hin danda'u jechaadha yeroo hundayyuu waan akkana kana hojjechuu qabdan inni biraa immoo akkaawuntiiwwan adda addaa ittiin fayyadamtan jiraachuu danda'anii akkaawuntiiwwan kanneen akkamiif irra barreessuu dandeenya kan jedhudha third party apps with account access jedha egaa appoota biroo kan akkaawuntii keessan yookaan emailii keessan kana wajjin access ta'anidha jechaadha kanas keessaa isan kanillee balleessuu barbaadan fakkeenyaaf kunniin appiidha jechaadha akkaawuntiidha kun bilbila gosa ittiin isin emailii keessan itti fayyadamaa jirtanii inni dakanaa kun immoo akkaawuntiiwwan isin emailii kanaan itti bantanidha kan isin kaa'u jechaadha kanaafiyyuu balleessuu barbaadan tuubadii kana balleessuu barbaadan amma fakkeenyaaf ani tuubadii isa jedhu kanarratti okeettanii
Kan kooti miti jedhee yoo yaade jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa akkuma margaan jirtan akkaawuntii kana ittiin banee access godhee jira kanaan dura akkuma beektanii. Garuu amma balleessuu barbaadan tuubadii kanarratti ammas okay jettanii tuubadii jechaadha. Kan StreamYard fi tuubadiin illee gosuma YouTube kiti kan ittiin fayyadamu waan ta'eef rakkoon qabu garuu isinitti agarsiisuudhaaf jecha erga asirratti okay jettanii booda ammas remove access isinii jedha. Remove yoo gootan bilbila keessanirra ni bada jechaadha. Bifa kanaan akkaawuntoota isin barbaachifnes ofirraa balleessuu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan fayyadamtanii bilbila keessan yookaan emailii keessan YouTube keessanis illee hattuurraa protect gochuu ni dandeessanii. Barnoonni kan koo kan har'aa kanaadha. 2 step verification code kanatti fayyadamaadha. Yeroo hundayyuu emailii keessan irraa Google account irraa beeksisni isin ga'e namni yookaan isin hattu ta'e yookaan isin to'achuudhaaf kan dhufu ta'e beeksisa san erga dubbistanii booda isin namni kun anaa miti kan jedhu beeksisa san ofirraa haqxanii namni sun protect yookaan isin hattuu hin danda'u jechaadha. Haala kanatti fayyadamaadha. Dhaggeeffattoota kan koo qophiin kan koo kanarraa kana fakkaata. Irraa fayyadamtan jedhee yaada warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaadha. Akkanumallee hiriyoota keessaniif share godhaa. Viidiyoo kanallee like gochuun dagatinaa. Horaa bulaa.